akka dachee kanarra jiraatutti namni jireenya madaalii isaa eeggate jiraachuu filata garuu akka yaadan ta'uu dida. Hundeessaan tajaajila tokkummaa mana sirreessaa Chaakkoolseen jireenyi akka kitaaba hiika sababa qabu yookaan sirna kan eeggate miti. Waaqummaan Waaqayyoo keessatti hin argamu taanaan jireenyi bu'aa bahii cimaadhaa jedhanii dubbatu. Irreen gargaarsa Waaqayyoo keessatti hin argamu yoo ta'e jireenya imimmaanii wal make jiraachuutu dhufa. Gaaffii nuyi deebiitti dhabnuu fi haalonni nuti hiikkachuu dadhabnu jireenya keessatti argamu. Nama kamiifiyyuu jireenyi mana barumsaati. Waan keessatti baratan warra qayyabataniif murtii sirrii kan murteeffachiisu ogummaa addaa Waaqayyoo hin kennaaf. Sabni Waaqayyootti dubbate sun jireenya keessa turerraa waan barate qaba. Alli namaa attamitti jiraachuun akka irra jiru hubachuun ogummaa gaafata. Seera uumamaa boqonnaa 3:14 yeroo Waaqayyo jalqabatti ilmaan namootaaf jireenya kenne sababa cubbuutiif lafti hin abaaramne. Roomaa boqonnaa 8:22 yoo dubbifne garuu kufaatii ilmaan namaatii kaasee amma ammaatti uumamni hundinuu